Jirre jirtu hordoftoota dhaamsa toltuu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kun kan dhaggeeffachaa jirtan audio book Kitaaba Sagalee. Abbaa irreerraa gama Dimokraasii sagalee afraffaa. Dhugaa amananii fudhachuu. Dhugaa fudhachuun ulfaataa ta'ullee matootiin abbaa irree bifa milkaawaa fi gatii wareegamaa xiqqaadhaan taayitarraa haasuuf wantoota afran armaan gadii kun raawwatamuu qaban. Uummanni cunqurfamoon murannoo qabsoof qaban ofirratti amantii qabaachuu fi rakkoowwan mudachuu malan irra aanuuf gahummaa isaanii jajjabeessuu, gurmuulee fi jaarmayoota hawaasaa kanneen walaba ta'an ciccimsuu, humnoota mormituu jajjaboo ta'an biyya keessatti uummachuu fi tarsiimoo haadhoo bifa milkii qabaattuun karoorsuu, qajeellutti hojiirra oolchuu, qabsoon bilisummaa ofirratti irkannoo qabaachuu, murnoota qabsoo biyya keessaa jajjabeessuudhaan gaggeeffamti. Bara 1879 fi 1880 keessa yeroo warri Ireland lagannaa khiraa kafaluu gaafa didan waan gaafas namni Charles Stewart Parnell jedhaniin dhawwaaqe tokko yaadachuun gaariidha. Mootummaa abdachuun homaa faayidaa hin qabu. Murtii fi murannoo ofii qofa abdachuu qabdan. Waliin dhaabbachuudhaan of gargaaraa. Humna lafeeyyii gidduu keessan jiran jajjabeessaa, of gurmeessaa, of ijaaraa. Ni injifattu. Humni ofirratti abdatu yoo jiraate, tarsiimoo milki qabeettiin yoo wixinamtee, naamusni sirnaan yoo jiraatee fi jabeenyi dhugaa yoo as bahe, sirni abbaa irree ni unkutaawa. Haa ta'uu malee yoo xiqqaate, ulaagaan afran gararreetti himan guututti jiraachuudha qaban. Ibsi olitti ka'ee akka agarsiisutti abbaa irree jalaa bilisa bahuun dandeettii uummanni cunqurfamaan of bilisoomsuuf qaban irratti hundaawa. Waa'ee mormii siyaasaa milkaawaa yookiis qabsoo karaa nagayaa karaa uummanni tokko ittiin bilisa of baasu ta'a. Haa ta'uu malee dhugaan kun hanga ammaatti hin bal'anne. Waa'ee barbaachisummaa dhimma kanaa kutaalee itti aanan keessatti bal'inaan ibsuuf jiraanna. Jalqaba garuu abbaa irrummaa diiguu keessatti waa'ee marii araaraa negotiations haa ilaallu. Kutaa lammaffaa. Gaaga'ama waliin haasawni qabaachuuf maltu. Akkuma kutaa duraa keessatti hubachuuf yaalletti qabsoon sirna abbaa irree irratti godhamtu rakkoolee ciccimtuu yommuu namatti fiddu namoonni garii fedhii ofiitiin sirna suniif oggaluutti tarkaanfatu. Garii ammoo abdiin dimokraasiif qaban itti golgoltee waan mul'attuuf tarii bu'aan hammi tokko irraa argamee roorroon isaan qatte jechuudhaan abbootii irree waliin araarmaya reconciliation dubbii walii dhiisuu compromise fi marii araaraa negotiations qabaachuu filatu. Haala filmaanni malchiisaan hin jirre fakkaatu keessatti yaada akkanaatiif nama saaxiluun ni malam. Haa ta'uu malee sunis furmaata waaraa tahuu hin danda'u. Qabsoo cimtuu abbootii irree hamoo irratti gochuun dhimma laaftutti hobbaafatanii miti. Akkas taatu karaan kun maaliif filatame? Namuu surrii qabuun sirritti yaadee dhawaataan xumuruuf walitti siqee haasa'uu fi mari'achuun hin danda'amu. Dimokraatonni hoo abbootii irreetti dhiyaatanii naatoo keessatti uumanii suutaan hacuuccaan isaanii xiqqaachaa deemtee dhumarratti sirna dimokraatawaadhaan akka bakka bu'u gochuun hin danda'amu. Takkee dhugaan gar tokko qofa hin jirtu jechuudhaan warra falmuutu jira. Tarii tarkaanfii abbootiin irree mudannoo hamtuu keessatti niyyaa gaariidhaan fudhatan kana dimokraatotaaf galuu dhabuutu mala. Akkaataa namoonni tokko jedhanitti abbootiin irree yoo dhaadeeffamanii fi jajjabeeffaman haala yaaddeessaa biitii isaanii mudatte keessaa moggatti of baasuu ni malan. Warri furmaata garri martinuu injifatoo itti tahan abbootii irreetiif dhiheessuunis ni mala jechuudhaan falmuus ni jira. Mormitoonni morkotawwan karaa nagaatiin abbaa irree waliin haasawanii tarii araar qaboo namoota bibbeekamoo yookiin mootummaa biraatiin taatuun jijjiirama fiduu yoo danda'ame balaan karaa hokkoraatiin dhufu ni hafa jechuun falmiin dhiyaattus jira. Qabsoo hadhooytuu karaa nagayaatiin godhamturra tan qawweedhaan godhamtullee ta'uu baattu akka kun irra hin wayyuu mugutiin jettus ni jirti. Toltuu fi hanquu waliin haasawni qabaattu
mariin araaraa dhimmoota wal dhibdee uuman furuuf meeshaa akkaan barbaachisaa waan ta'eef bakka barbaachisaa ta'etti didamuu hin qabu. Al tokko tokko dhimmoota hundi irratti rakkoo biraa hamma hin fidinitti waan garii waliif dhiisanii walta'iinsa irra gahuu hin danda'amnaan mariin araaraa wal dhabbii qabbaneessuuf faayidaa gaarii qabaatti. Dabalii mindaa gaafachuuf jecha mormii hojii dhaabuu hirgii hojjettootaa furuuf waliin haasawuu ni taasifamu akka fakkeenyaatti ilaalama. Hojjettoonni waldayaa hojjettoota isaanii wajjiin wal dhabdeen uuman wal dhabdee abbootii irree gara jabeeyyii wajjiin uumamu gonkumaa wal hin fakkaatu. Abbootii irree gara jabeeyyii waliin marii araaraa keessa seenuun bilisummaa siyaasaa rakkoo keessa buusuudha. Dhimmi irratti wal qaban dhimma bu'uuraa yoo ta'e hankaayyoo amantii bilisummaa ilma namaatii fi hegeree dagaagmaya hawaasaa kan faalleessu yoo ta'e mariin araaraa furmaata garri lameenuu ittiin quufan laachuu hin dandayu. Gaafiilee bu'uuraa irratti dhiifmayni jiraachuu hin qabu. Madaalli humnaa gara dimokiraatotaatti kan conqolu yoo ta'e qofa dhimmi bu'uuraa sun furmaata amansiisaa argata. Kana jechuun mariin araaraa tasumaa taasifamuu hin qabu jechuu miti. Asirratti wanni hubachuu qabnu bakka humniti cimtuun dimokiraatotaa hin jirretti abbaa irree cimaa tokko aangoorraa qaarsuuf mariin araaraa furmaata malchiisaa hin ta'u. Mariin araaraa akka furmaataatti filatamuu dhabuun ni mala. Haalli itti hin dhiyaannes ni jira. Abbootiin irree hundee cimtuu qaban aangoo ofiittis amanan humnoota dimokiraatawoo isaanii morman waliin marii araaraa diduun ni mala. Yohaanis erga mariin jalqabamte booda dimokiraatonni mariif dhihaatan ukkaamsamanii fudhatamuun achi buuteen isaaniitis dhabamuun ni mala. Waliin haasawni harka kennachuudha. Matayyootaa fi murnoonni abbootii irreetiin morman marii araarmayaa qabaachuu yommuu filatan yeroo baay'ee sababa dhiheeffatanis ni qaban. Keessaafuu hoggaa umriin qabsoo hidhannoo dheeratte injifannoo maayyiitis galmeessuu hanqatte. Abbaan ilaalchaa fi ejjennoo fedhe qabuuhuu nageenya akka hawwu ni hubatama. Keessumattuu abbootiin irree gara waraanaatiin caalmaya yookiin olaantummaa yoo qabaatanii fi gaaga'amaa fi balaa uummatarra gahuus baadhachuun hoggaa dadhabame marii araaraa qabaachuun ni mala. Haalli akkasii akeeka dimokiraatawaa jiraachisuu fi hokkoraa fi faal hokkoraa wal faana dabranii mul'atan xumuruuf xurree furmaataa barbaaduutti fuula deeffachuun ni mala. Marii araaraa mormitoota dimokiraatawaa waliin qabaachuudhaan nageenya buusuuf yaanni mootummaan abbaa irree dhiyeessu waan itti amanamu hin ta'u. Abbichi irree waraana uummata ofii irratti godhan dhaabuu fi hokkara garasiin jiru xumuruu ni danda'ama. Kana malees murtii ofii irratti kabajaa fi mirgoota ilma namaa deebisee siransuu, hidhamtoota siyaasaa gadi lakkisuu, nama cafaquu dhiisuu, duula waraanaa dhaabuu, mootummaarraa moggatti bahuu fi uummata dhiifama gaafachuudhaan wal diddaa tana xumuruu ni danda'ama. Sirni abbaa irree mormii cimtuu hoggaa mudate akka mormitoonni maqaa nagayaatiin harka kennatan marii araaraa hawwuun ni mala. Afeerraan garanaan dhihaattu nama hawwachiisuun ni mala. Wanni galma marii keessatti dhalchuuf deemu ammoo gaaga'ama cimaa ta'uun ni mala. Gama biraatiin humnitu mormitootaa cimee jireenya sirna abbaa irree sodaachise. Sirni sun aangoo isaa tikfachuu fi qabeenya kuufate balaarraa oolchuuf jecha araara barbaaduun ni mala. Haalan lameenuu keessatti dimokiraatonni akka akeekni abbootii irree galma gayu gargaaruurraa of ugguruu qabu. Kanaafuu humnoonni dimokiraatoon deemsa waliin haasayaa keessatti shira dhokotaa abbootii irreetiin xaxamurraa yoomuu dammaqanii of eeguu qaban. Haala gaafiileen bilisummaa siyaasaa jiran keessatti yaamichi marii araaraa abbootii irreetirraa dhihaatu warra dimokiraatawaa afaan faajjeesuu fi qabsoorraayis laaffisuuf akeekatama. Warri dimokiraatotaa
Hayyeegaa obboleeyyan arraaf kaniin qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata sagantaan kitaaba sagaleetti jijjiiruus arraaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata warri obsaan na dhaggeeffachaa kitaaba kanarraa waa barachuuf hamilee qabaachaa jirtan galatoomaa inshallah bifuma kana fakkaatuun hamma kitaaba kana xumurru bifa kanaan kaytuuf nu ta'a yaada yoo qabaattan komentii jala na beeksisaa subscribe yoon godhin channel kiyyallee subscribe godhaa galatoomaa wassalaamu alaikum nagayaan naa tura